Maqaa abbaa kan ilmaa kana fuura qulqulluu waaqessu kaa'ame nageenyi fi araara waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatii waaqayyoo akkam jirtu akkam turtanii akkam yoo nageessan akkam sa'aatii kana geechanii ameen waaqayyo gooftaan eegeetti gisee yoo naannu ga'e maqaan isaa kan ulfaate wal jedhu nuuf haa ta'u. Akkasuma maqaan haadha keenyaa bira naftuu maqaan ishee kan kabajamu kan ulfaate nuuf haa ta'u obboloota koo. Baga yaanata jefa gan kabajame waliin bakka geechanii ameen bagochumaan nuun ga'e. Egaa akka fedhaa fayyama waaqayyooti obboleewwan keenya nama afur jidduutti qophii diraamaa qabannee isinii dhiyaanne. Egaa hordoftoonni yuutuubii keenya akkasuma Soosinnaa tuubii fi obboleettii keenya faarfattuu Galaanee tuubii fi akkasuma obboleettii keenyaanii YouTube ayinoo hailee jedhu like share gochuudhaan akka nu jajjabeessan sumaan isin gaafanna. Egaa amma kallattumaanii gara qophiittan isin dabarsa. Maattonni diraamaa kanaa akka harmeetti hunda dandeessu obboleettii keenya faarfattuu Ganaalee walitti qidaan akka jaamaa ta'utti obboleettii keenya Dastaa Haskaala Maariyaam akka fayya qabeettiitti obboleettii keenya Hannaa Walitti Maariyaam akka fayya qabeettiitti an obboleettii keessan Ayiniyyee Walatta Goorgis ta'uudhaan qabannee isinii dhiyaanne kallattumaan gara qophiittan isin dabarsa. Yaa ijoollee koo baay'een isin jaaladha. Egaa wal barbaaduun ulee qabadhee karaa keessan dhufee mee jaalala hafuuramoo gara keessan dhufuu jedheen akkuma dubbatu macaafa Qorintos boqonnaa 4 fuula 21 irratti mee fayyaa qabdaniin fi kennaa waaqayyo isiniif kennetti wal jaaladhaa yaa ijoollee koo. Harmee koo kennaan waaqayyo sababa malee hin dhufu. Waaqayyo ani jaalala akkuma jedhe jaalalatu dursa. Tole haadha koo. Tole harmee. Caaltuu maal jetta sila isaaniyyuu qansiraa hojjetanii beelaanii bahanii dhiifamniif jaalalli kana caaleessa jirame. Wantu dhugaa jettan isin silaa mana teessanii nyaattu nuti dhagaa baannee isin qallamna. Maarree maaltu si cinqimmoo isin? Maalan godha yaa ijoollee koo? Ani humnan qabu fixadheen jira. Obboleettii keessan caaltuu eessatti hangatee deemame yaa ijoollee koo? Harmee yeroo hundumaan nan si dhaga'u obboleettii keessan eessatti hangata jetta. Nuti dhala kee miti qoy. Ganama galgala ishuma faarsita. Nuti ijoollee kee miti. Nuyi nun dhalle nuyi haadha miti jechuudha. Moo nu hundumaa caalaa ishee sitti argame. Ana kanaaf hin galle gisee hunda gaaffii kannaa ta'e kana qofaadha. Meenaa deebisi maal jetta kana? Ani gisee hundumaa dhala koo kan jettu ishee bichaan naaf aarsitu dhagaa. Nuyis ikkoo akkuma ishee cineeffatte kan nu deessin akkuma ishee ji'a sagalitti kan dalanne ijoollee keetidha. Wayis haadha biraa qabna nuyi maaf nuyi nu faarsuu diddee ishee wafaana. Yaa obboloota koo waan daagotana hundumaafuu guddaa galatooma. Garuu ani sosoo akka keechan ija koon arge isinuma waliin an hojjedhan ture. Garuu kennaa waaqayyoo maalan godhare? Yoo waaqayyoo galata kee kan kana hundaanuu na goote obboleewwan kootis na jibbanii karaa irratti nagatanii yaa waaqayyoo abdiin koosii ati nan gattu yoomirree kanatti naaf kennite hunduu tamasgeen galata waaqayyoo. Wantu nutti hin bohin mee nuti maal jenne silas garuu borurraa kaasitoon nyaata qannasi nuyi akkanatti hojjennee dhufnee si nyaachisuu takka dadhabnee jirra. Anis taanaan obboleettiin keenyas taanaan meetis xaari gindee sibichaa miti bakka ijoollee baay'eedha kan arguu dadhabanii garuu hojii kan hojjechaa jiran jechuudha. Kanaafiyyuu meetis numarratti boqachuu dhiisitoon hojjechuudhaaf xaari ijoollee baay'eetu hojjechaa jira waan ta'eef kanaafiyyuu nu illee dadhabnee jirra. Durma ammaa kan nama ammaa kanu garbittiin qarqartuu argatte majjidos jedhanii yoo abbootiin keenya jechuudha. Ishiin immoo ishii qarqarran tasa nutti taqamaaxxaltee kinoomma nutti boosi baay'ee na kofalchiiste dhugaa. Borurraa kaastee tasuma hojjecha akkanaa kan dhageenya hojii jammaruu qabdi nyaatas qannasuu qabdi. Maal waan godhan yaa waaqayyo ijoollee kiyya wal jaalachiisi tokko naaf godhi.
yaa qulqulleetti dubaroo maarame ijoollee koo tokko naa godhi yaa ijoollee koo mee maaliif wal jibbitu ani abbaa malee isin guddisee irraan singee humna qabdaniif qabeenya waliin qabdaniif maaliif wal jifattu maaliif wal jibbitu ijoollee koo wal jaaladhaa waliif abbooma hangafa qunxusuuf wal kabajaa ijoollee koo waliin jibbina adeeraa keessan ani harmeen keessan iji tokkoon ani silaala ijoollee koo baay'een isin jaaladha ijoollee koo yaa dhala koo naaf dhagaa gorsa koo caaltu kanarra nurra haaftu immoo nuti isin jiraachisuuf jenneeti dhagaa baannee isin bakka nu hin jirretti nuyi haasoftan nu hamattan isaan kana kanaati nuun jettan nuyi kun akka hiriyoota keenyaa carqii bareeda uffannee akkasitti barumsa barachuu jibbinee isinitti fakkaatin harmee lafa obboleetti teenya gargaarra jennee ganamaaf galgala dhagaa baannee akkasitti duuda keenya cicconnee isin guddisuuf jennee xaara isin garuu asitti dhuftanii harmeen ife abboleettiin keenya boontuun sababa dhukkubsattuu ta'e dhukkubsannaa maaliiti ija bichaadha waaqayyo hunda shiidha kenneera ija kan dhaban immoo guutan ijoollee baay'eedha kan hojjechaa jiran jechuudha kanaaf iyyuu har'aa qabnee nurra haaftan sila dadhabeen jira obboleettii keenya kana achiin gargaaruu hin danda'u inte ani kana hunda maalii taa qaba sila isaan asitti ana hamatanii ani achitti dhakaa baadheen isaan jiraachisuuf jedhee xaara dhammoo heeyyana nagahee abboo maala asooftoo har'ammoo of yaa waaqayyo ati garuu abbaa arjaati hundumaa ni argitas ni dhageechas yaa gooftaa dhuma koo bichaa naaf bareessi maatii koo akka balleechaa isaanii hin ilaalin yaa waaqayyo kan laphee Liidiyaa bante isaaniif ban yaa waaqayyo ati abbaa arjaadha ati abbaa dhiifamaati ija koo kajamte kanas ati akkuma Phaawulos hin fayyifte anis na fayyisi yaa waaqayyo gooftaa koo yaa obboloota koo ana rakkoo keessa jiru kana ilaaltani hundi keessaniyyuu natti jakkantan guyyaa tokko immoo waaqayyoon isiniif laatuuf lafta carraa koo kana waan isin hin dhaqqabsiisin yaa obboloota koo waaqayyoon koo gara olii raafaa jedha malee yoom gara olitti jabaadhaa jedhe yaa obboleewwan koo waaqayyoon garuu ammas irra deebi'ee isiniin jedha laphee Liidiyaa bana nuuf haa banu. Boontu har'aan boodaanis bakkan fedhe deemee dalagadhee buluu of danda'uun qaba. Guyyaa hundumaayyuu asitti dhufee harmee faajii wal caqacaquun qabu. Sababni isaas manicha laqaqee bahee nani kophaa jiraachuun qaba. Kanaaf iyyuu immoo isaanii fedheen malee of dadhabee na doon fakkaatiin akkanatti ani deemu akkanattis dhakaa baadheen kan isaa faana xaaru. Harmeedhaaf boontu harmeedhaaf caaltuun nama raranii turani. Amma garuu isaan waluma qabanii. Anaaf siiqeen namni tokkoyyuu kan yaadu hin jiru. Kanaaf iyyuu ani bahuun qaba har'aa qabeen mana kana jiraachuu hin danda'u. Maaloo yaa waaqayyo ati akka garummaa keetiin araaranatti buusii ijoollee koo gidduutti yaa gooftaa ani mala dhabee maaloo si biraa fala argadha yaa waaqayyo na gargaari ijoollee koo walitti na araarsi yaa waaqayyo qulqulleetti dubara Maariyaami ati ijoollee koo tokko na taasisi yaa waaqayyo tokko na taasisi ijoollee kiyya maaloo ka maaltu itti bu'e ijoolleen kiyya duraan kana hin qabani wal jaalatani ijumas itti bu'e moo ijoollee kiyya kana maalidha maalidha akkatti wal jibbuu gargar faca'uuf na alaa deemu mee yaa waaqayyo ati na gargaari ijoollee koo addaan naan baasi ijoolleen koo hundinuu anaaf qixa ijoolleen koo hundinuu yaa waaqayyo ijoollee koo naa eegi bakka baanitti bakka deemanitti naatis kee nagaan naa galchi yaa waaqayyo ijoollee koo addaan naan baasi yaa waaqayyo jaalalanii jidduutti baay'isi nu jidduutti buusi yaa waaqayyo si kadhadha yaa qulqulleetti dubaroo Maariyaamina dura dhaabadhate haadhatu yaa waaqayyo ijoollee koo maaloo walii abbooma ijoollee koo maaloo waliif abbooma. Boontu waaqayyaa ati asuma taa'i waan hin bashannanan yoom jedhe akka barbaannetti bashannannee bulla nuti asuma taa'a waaqa waama isin asirraa gadi isinii bu'aa waan kee dhugaa nama ajaa'ibduu bari waaqa jettan karaarra ciisanii waaqa jechuun hin ta'a akkuma ammaa ka Oromoo irratti karaarra ciisanii yaa rabbi jechuun galmaan nama hin ga'u. Maayiree hojii harkaan hojjetataniiti waaqayyo kadhachaati kan deeman. Carraa keessan kana dhugaattuman isinii gaddaa'ee carraa keessan abboon odhiisa nuti zanaffataa jechuu bichaadha kan barbaannu. Waaqayyoon hin bashannina nama jedhella nuti sirrii barbaanna waan barbaanne bashannee sirri guddijan yaada keessani. Maqaa isin dhabuyyuu nu salachaamtanii abboo mootii hin qabdanii nu bira abboo mootii soolii hin qabdanii nurraa sii ka'achi. Namni yoo na arge isin biratti na jibbaayyuu. Sababa keessan jedhee meeqatu na jibbee yoo amma carraa keessan kanatti hanga gadda dhugaan. Yaa obboloota koo anis
akka waaqayyo jedhettiin bula. Isini humna abdattanii bultan garuu guyyaa rakkoon tokko yoo dhufe humni keessan abdii miti kan beeku waaqayyoodha. Kanaafiyyuu yeroo hunda waaqayyo kadhachuudha. Waaqayyo moo wanta dadhabe tokko hin qabu. Waan hunda akkanaa godhus abdiin qaba. Guyyaa eeggata malee waan hundumtuu naasirraa maatti beekama. Har'a akka ija kiyya jaama ta'e kanatti nafasinitti hin fakkaatina. Waaqayyo wanni dadhabamu tokko hin jiru. Guyyaa tokko immoo isin hin qixxaadheenis akka ormaa gadi bahee hojjetadheen buluu nan danda'a. Kanaafiyyuu hundumtuu guyyaa eeggata. Isinis obsanaaf godhadhaa. Artuko ani har'a qamisii akka mucayyoo warra abbaa boonaa san argita. Isa san bitachuun barbaada. Ati hoo bitachuu barbaadda? Dhugaan bareeddu ilaala akkatti namatti toltu. Qamisii bareedduu isheeti ilaala. Yaa waaqayyo gooftaa koo zanaa jedhanii jiraatanii ofirraa. Mibeen asii shan bitannaa yoo abboo deemne dhugaa siin jedha salachaa beeyyuu deemee qamisii san bitadha. Mibeen nun ilaalla. Tolee boo tolee saaliyyee. Boontuu ani immoo caamma dheeraa san baay'ee natti bareedee jira. Isa bitachuun qabaanis beeruma akka adeemne haa bitannu. Isin waan gaarii hawaa mee wanta badaa hin hawwinaa. Naxalaa bitadhaa ijoollee koo ganamaa fi galgala mana amantaa dhaqaa. Tsilooti godhayaa ijoollee koo barnoonni abboonni keessas ni dabarsan sirriitti baradhaa sirriitti dhageeffadhaa. Akkasumas immoo hiriyoota keessanis waan gaarii barsiisaa ijoollee koo. Ijoollee koo adaraa isin akka na yaalaa kuftan na yaalaa gufattan hin barbaadu. Ani harmeen teessan waan guddaas ni hawwa ijoollee koo. Kanatu sin baasa daandii kanarra deemaa ijoollee koo. Ortodoksii tawaahidoo jechuun kan qarshiidhaan bitamtee hin argamnedha. Amantaan ortodoksii tawaahidoo qarshiidhaan bitamtee kan hin argamnedha. Isheen daandii dhugaadha. Isheen daandii sirriidha. Isheedha kan isin baasu yaa ijoollee koo. Adaraa keessan faashina wayyaa bitanna jettanii wantoota garaagaraa irratti bakka homa argitan hin ta'inaa ijoollee koo daandii ishee kanarra deema. Uffata dheeraa uffadhaa. Wanti isinirraa bareedu ijoollee koo uffata zabanaa kanas hin uffatina. Surree jettanii maalii jettanii jilbaan ciccite kana hin kaawwatina. Uffata isinirraa bareedu uffata dheeraa yoo uffattan isinirraa bareeda kan waaqayyos jaalatu isaa. Ijoollee koo akka waaqayyoon nuuf jaalatutti haa deemnu. Adaraa ijoollee koo gorsaan isiniin gorsuu haati teessan naaf dhagaa. Boontuu eessanutu beekaa harmeen nu dhiisi maalaa tofti sidhammoo. Kaate immoo ganama nyakkee kennutti. Wayi aboo nutti gadi hin dagaddakinka. Ara deeminurraa nuti hin deemna. Yeroon keenya gizeen keenya akka keessan durii wannaa uffannee carqee kana gubbaan naxalaa lafaan geennee qamisii lafaan geenyee sabbata hidhannee akkasitti ofirratti dhumne akka nama hiyyeetti guyyeessaa uffannee deemne. Harmee akkamitti haasofta? Yeroon teknooloojiidha sana xalee jira uummanni nudhiisi haadhato barra keessan ka durii sana haasoftu. Harmee mee nudhiisa nuti waan akkasiisan bira dabarree jira amma yeroon keenya gizeen keenya addunyaa waliin deemna addunyaan nu bira kutteerti isin bira kuttan isin kanuma kaleessa isa laaltan nuti bira dabarree jirra isa san harmee dhageechaniirtu lammata waan akkana nu beeksisaanii barbaannu hin deemna barbaannu hin dhiifna. Maal beeksisaanii dhaqan malee jeennetan galan immoo beeksisaanii deeman malee mootummaa waaqayyoon dhaalan moo akkam uffata dheeraa uffatan malee mootummaa waaqayyoon dhaalanii akkasii harmee waan akkasii baratan ta'uu danda'a. Nuti immoo zabanni keenya qayyaramee jira akka barbaannetti faarfannaa akka barbaannetti deemuu dandeenya. Isin kanuma durii san laalaaltu nuti bisa bira deemnee jirra harmeetu dhiifama nuuf godhaa garuu kanutti naarinaati. Isin hin jechuu barbaanna haadhatu nu dhiisaa nuti caaltu waliin bakka barbaanne boontuu waliin bakka barbaanne hiriyoota keenya waliin zanaffata jechaa wallala. Akka caaltuuf harmeetti boontuu maal goonagaa kottu ganneerra deemna huccuu bareedduu bitanna. Isaanis na dubbachuu malee akka didanii kanaaf iyyuuf nu hin deemna koottabboo. Boontuu ilaa qamisiin kun hin bareeddu. Boontiyyee kan jilbarratti nama haftisanii bari deemnee haa bitannu. Dhiisii harmee asaasii dhageeffatanii beenuun bitannaa tole. Eeyyee caaltu koo baay'ee sirraa bareeda. Hojjechis baay'ee kan bareedudha. Waawwadheera baay'ee naan ajaa'ibsiifadhe bareedummaa isaa jechuudha. Kottu caama kanas waliin haa bitannu. Baay'ee bareeda caamichis kottu bitanna. Qabeenya keenya wanta barbaanneen uffanna. Akka barbaanne goona eenyuun nu gaafata. Beenumee
wanna barbaanne hundi bitannee uffannee nyaanne ittiin zanafataa jenna tolee wantiyyee beenu dafee. Tole caaltu koo borummoo uffata bareedu uffannee boruu ganamaan mana dalagaanii deemna. Ganamaan na kaasee waan dura kaateef na kaasee hodhaan dura ka'e dura sin kaasa jechuudha. Adaraa kee boontu koo akka rafne ishii borummaa uffata zanaa jennee jechuudha. Nurraa bareedee boota dalagaa deemuu qabna. Caaltuu maaloo mataa koo na qabi aduu uufani. Maaloo boontu koo maal taate? Maaloo yaa Waaqayyo yaa Gooftaa obboleetti koo maaloo naa fayyisi. Maaloo adaraa kee yaa Waaqayyo na dhaga'i. Maaloo obboleetti koo wayinii obboleetti kiyya naa dhaaduuf deemti. Yaa Waaqayyooti na dhaqqabe adaraa kee. Yaa Waaqayyo ani badii guddaan dalage dhiifama naaf godhi. Yaa Gooftaa koo of tuulummaatiin karaa kee dagadde. Yaa Waaqayyooti na fayyisi. Yaa Waaqayyooti na maari. Yaa Waaqayyooti na dhiisa tabbaa arjaataa tabbaa dhiifamaati. Ati shaadaadha hundaa fuudhi dhiifta. An jibbamtuudha. Ayyakkamtuudha. Yaa Waaqayyo tabbaa dhiifamaati. Dhiifama naaf godhi. Yaa Waaqayyo Gooftaa koo dhiifama nuuf godhi. Anis obboleettiin kiyyas baay'ee gaabbinee jirra. Obboleetti kan kootis harmee koo adoon dhagaheeraadhe akkanan ta'uun ture. Of tuulummaa keenya karaa jireenya lagainee jira. Yaa Waaqayyo tabbaa araarati. Dhiifama nuuf godhi laphee gaariidhaan gara kee deebine. Mana keetiin baanu. Kana ajaja haadhaaf abbaa keenyas ni dhageenya. Yaa Waaqayyo ati dhiifama nuuf godhi. Dhiifama nuuf godhi. Jireenya addunyaa kanarraati kanan bileelii jedhee nu balleesse kanaaf banne. Yaa Waaqayyo laphee qulqulluudhaan gara kee deebinee jirra. Dhiifama naaf godhi obboleetti koollee naaf fayyisi. Kanaa achi gara keetiin deemnu eessumaayyuu hin dhaqnu.